Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktararraa oduu waa'ee fayyaa kan torbaniin isin dhageessaa oduu waliin handarrattuu bushaati. Biyyi Biraziil dhukkubsattoota COVID-19 yaaluuf oksijiinii itti hanqate jedhame. Dhukkubsattoota COVID-19 yaaluu keessatti oksijiiniin bu'aa guddaa qaba. Kunis kutaa aarsuu yookaan immoo namoonni haalaan dhukkubsatan keessatti ciisanii fi ciisichaa keessatti fayyadamuun rakkoo sirna argamsuu irra ga'eef yaala isa barbaachisaadha. Braziil kutaa magaalaa Amaazonaa keessatti sababa hanqina oksijiiniin namoonni baay'inaan du'uun akka danda'an miidiyaaleen akeekkachiisaa jiru. Braziil biyyoota du'a baay'ee sababa COVID-19 galmeessan keessaa ishee tokko. Lubbuu lammii ishee 250 ol dhabdeetti. Biyya keenyattis kutaaleen aarsuu fi kutaan ciisichaa dhukkubsattoota COVID-19 guutaa akka jiran himamaa jira. Kanaafis lubbuu oolchuuf maaskii haa kaawwannu ergaa jedhuun ergaa ministeera fayyaa irraa darbaa kan jiru. Tamboo xuuxuu dhiisuun ni danda'ama jedhame. Tamboon akkuma araada kamiyyuu sammuu keenya irratti barannoo addaa uumuun yeroo yerootti miira akka nuti daballee xuuxnuuf nu kakaasuu qaba. Kunis keemikaalli tamboo keessa jiru araada nama qabsiisu isa keessa waan jiruufi. Keemikaalota miidhaa adda addaa qaama keenya irratti fidan 200 olis of keessaa qaba. Miidhaa araadaa hanga kaanseriitti, kaanserii arrabaa hanga sombaatti, kaanserii gogaa hanga kaanserii mar'ummaanitti fiduu akka danda'u qorannooleen ni mirkaneessu. Sababa araadaatiif namoonni utuu kana beekanii kan xuuxan. Kanaaf furmaanni karaa saayinsawaa ta'e dhiisuuf yaaluu malee al tokkoon dhiisuuf yaaluun kan hin danda'amne ta'uu speeshaalistiin dhibeewwanii Dr. Sanbataa Guuttataa Yookoo Doktaritti himan. Kunis jalqaba dhiisuuf murteessuu fi yaala barbaachisaa ta'e argachuuf ammoo hakiima mariisuun kallattii hakiimni kaa'een dhiisuuf of qopheessuudha jedhan. Kaanserii harmaa dursanii beekuuf of sakatta'uun barbaachisaadha jedhame. Kaanseriin harmaa dubartoota baay'ee kan miidhuu fi kaanserii lubbuu dubartootaa dabarsuun isa tokkoffaa akka ta'e kan himan yoo ta'u, kaanseriin harmaa dafamee yoo barame to'annoo jala oolchuun kan danda'amu yoo ta'u, dafamee baramuuf ammoo of sakatta'uun baay'ee barbaachisaadha. Shamarran kamuu yeroo mana dhiqannaa dhaqan fuullee duratti harma isaanii ilaaluu fi dhiitoo fi mallattoo addaa yoo jiraate hakiimaan ilaalamuu qabu jedhu. Pirezidaantiin Waldaa Hakiimota Oromiyaa fi speeshaalistiin yaala kaanserii Dr. Jilchaa Dirribii akkaataa sakatta'insa harmaa ilaaluuf chaanaalii YouTube Yookoo Doktar ilaaluun akka irraa barumsa argattan isin affeera. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Doktararraa oduu waa'ee fayyaa kan torbanii isiniif qindeessine kan hangamaa ture hanga torbaniitti nagaatti.